bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news. به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست در کنار مجاهدان. News for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر. Israel pounded Beirut on Friday in an expanding conflict with Iran-backed Hezbollah that has sent tens. Oduu ammee Ameerikaan Iraaniin takka sodaachisaa takka ammoo sossobataa gara mariitti fiduuf tattaaffii guddaa godhaa jirti. Yeroo aangaa'onni Ameerikaa ergaawwan naadannoo fi sodaachisoo dubbatan Iraan kan mataa jabaattu yoo ta'u, yeroo isaan sossobatan ammoo Iraan mariif akka teessuu ulaa agarsiisaa jirti. Iraan Ameerikaa jala dhaabbachuun biyya jaarraa 21ffaa keessaa cimtuu jedhamaa jirti. Meedoon Faaris durii yookaan aangaa'onni ammayyaa'oon Iraan ammaa jechoota Tiraamp tokko tokkoon dubbataa jiraniif jala jalaan deebii kennaa jiru. Amma odeessi galgala kana bahe ammoo Paakistaanis Iraaniin gara mariitti sossobaa akka jirtu bira gahameera. Galgala kanas Islaamabaad Paakistaanitti mariin ni adeemsifamaa oduun jedhu bahaa jira. Pentaagoon har'a akka durii arrabsoon utuu hin taane jechoota sossobaa fakkaatuun Iraan mariitti harkisaa jirti. Kaleessaaf dheengadda garuu Ameerikaanis doonii Iraanis doonii kan michoota Ameerikaati jettee ugguraa turaniiru. Har'a ganama odeessa baheen ammoo Tiraamp hoomaa dooniiwwan Iraan fanjii ulaa Hormuz keessaa awwaalan bobeessaa namoota achi keessa jiranis ajjeesaa jechuun waraana isaaniitti ajaja dabarsuun ni yaadatama. Amma galgala kana ammoo waan haaraan dhaga'amaa jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii galgala kana Islaamabaad Paakistaan akka dhaqan eegamaa jiraachuu maddeen mootummaa Paakistaan BBC'tti himaniiru. Gama Iraanii fi Paakistaaniin wanti mirkanaa'e hin jiru. Odeessi kun Abbaas Aragaachii ministeera muummee ittaanaa fi ministeera dhimma alaa Paakistaan saatiiwwaniin dura dhimmoota dhukaasa dhaabuu ilaallatan irratti mari'achuuf waliin haasa'uu isaaniin booda kan dhaga'amedha. Dhimma dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa haa ta'u dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos ta'uu addan baafamne. Pireezidantiin ittaanaa Ameerikaa JD Vance marii nagaa ittaanuuf kibxata darbee gara Islaamabaad akka imalan eegamaa ture. Garuu xiyyaarri isaanii Air Force Two gara Islaamabaad osoo hin balaliinaa fi mariinis itti hin fufne. Tiraamp yeroo dhukaasa dhaabuu roobi galgalaa darbee xumuramee dheeressuu himee ture. Amma Iraan ministeerri dhimma alaa ishee Abbaas Aragaachii gara Islaamabaad imaluuf akka jiru mirkaneessitee jirti. Mariin kun qabiyyeen isaa maal akka ta'u hin beekamne. Ameerikaan ni hirmaattiif ni dhiistii ishee wanti ifatee hin jiru. Islaamabaad marii nagaa marsaa lammaffaaf qophaa'aa jiraachuu gabaasaan BBC gabaaseera. Paakistaan Teeraanii fi Waashingtan walitti fiduuf carraaqqiin gootuu itti fufaa ta'uus ibsamee jira. Kun kanaan yeroo jirutti Ameerikaan marii dabalataatiif karaa amansiisaan deemuu qabdi jechuun ambaasaaddarri Iraan dubbatan. Ameerikaan marii dabalataaf karaa amansiisaa deemuu qabdi jechuun Yuunaayitid Neeshinitti ambaasaaddarri Iraan Alii Bahrain dubbataniiru. Ameerikaan marii Iraan waliin eegaltuu akka itti fufuu yoo feete uggura dooniiwwanis dhaabuu qabdi jedhanii jiru. BBC Radio 4 irratti yaada kennanii dippiloomatiin Iraan kan Jeenevaa kun uggurri Ameerikaan ulaa Hormuz irra keessee sarbama dhukaasa dhaabuu guddaadha jechuun dubbataniiru. Kun kanaan yeroo jirutti ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth Ameerikaan torbanoota keessatti bu'aa waraanaa jajjabaa galmeessiftee jiran waraana Veetnaamii fi Iraaq waggoota kurnanoota fudhateen wal maddii qabanii madaaluudhaan kana dubbatanii. Shakkii tokko malee Iraan niwukilaara hin hidhattus jedhaniiru. Ergamni Ameerikaa kan Iraan keessaa kunis kennaa addunyaati jedhaniiru. Ergamni kun marsaa haaraan akka itti fufu ibsaniiru. Iraan carraa walii galtee gaarii fi wal hubannoo irratti hundaa'e gochuu qabdi jechuunis dubbatanii jiru. Humni galaanarraa buufataalee Iraan humna jabaadhaan uggureera. Kun guyyoota itti aanan jabaatee itti fufaa jedhamaa jira. Taateewwan baha giddu galeessaa keessatti adeemaa jiranii fi waraana Iraan, Ameerikaa fi Israa'el waliin qaban bal'inaan isin biraan geenyaan waliin tura.
Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kallattiin gara odeessa keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba. Humni waraanaa Iraan kan bulchiinsa Tiraamp yaada caalaa cimaa ta'uun ibsame. Bulchiinsa Tiraamp ifatti kan amane caalaa Iraan humna waraanaa jabaa akka qabdu qondaalonni Ameerikaa keessa beektotaa wabeeffachuun gabaasaniiru. Har'a ganama erga Tiraamp aangaa'onni Iraan walii isaanii gidduutti garaagarummaan uumameera jedhanii booda tokkummaa isaanii ergaa mul'isuu Tiraampiif ergan. Pireezidaanti Tiraamp bulchiinsa Iraan gidduu tokkummaan akka hin jirree fi hooggantoonni biyyattii akka wal jeeqaa jiran karaa miidiyaa hawaasummaa ergaa dabarsee ture. Kana hordofee warri Iraan tokkummaa sibiilaa walitti baqee qarame fakkaatu qabaachuu ibsaa jiru. Aangaa'onni Iraan tokkummaan isaanii daran cimuu karaalee miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee biroodkaastii kaan dabarsaniiru. Rakkoon isaan mudatee akka tokko isaan taasises ibsanii jiru. Iraan keessaa kan qarqaratti bahee yookaan kan mormuu fi kan deeggaruu wanti jedhu hin jiru jedhan ergaan aangaa'ota Iraan irraa darbe kun. Hundi keenyayyuu lammiilee Iraanii hordoftoota warraaqsaatii saba tokkodhaa daandii tokkorras deemnaa jedhanii jiru. Torban kana dhimmoota muraasa irratti waldhibdee xixiqqoon kan jarmiyaalee biyyattii kanneen akka eegdota warraaqsa Islaamaa fi kaaniin wal qabatan keessatti uumamuu miidiyaan Iraan gabaasaniiru. Haa ta'u malee Iraan keessatti yeroo ammaa dhimma biyyaa irratti murtee darbuu irratti garaagarummaa guddaan akka hin jirre ibsamaa jira. Kun kanaan yeroo jirutti Iraanii fi Paakistaan dhimmoota dhukaasa dhaabuu ilaallatan irratti mari'ataniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii aangaa'ota olaanoo Paakistaan faana dhimma waliigaltee dhukaasa dhaabuu wal qabatan irratti mari'ataniiru. Kunis yeroo aangaa'onni Paakistaan marii Ameerikaa fi Iraan itti fufsiisuuf haala mijeessaa jiranitti dhaga'ame. Abbaas Aragaachii ibsa teelegiraamii irratti maxxanseen ministeera dhimma alaa itti aanaa Paakistaan Isaaq Daar waliin dubbachuu himeera. Hoogganaa waliigalaa humna waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir waliinis dubbataniiru. Waa'ee naannawaa kanaa fi dhukaasa dhaabuu kaasnee dubbanneerras jedhee jira. Aragaachiin waa'ee marii Ameerikaa fi Iraan kaasuu fi dhiisuu isaa ifatti hin eerre. Yookiin dhimma dhukaasa dhaabuu Israa'el fi Libaanos ta'uu hin ibsine. Magaalaa guddoon Paakistaan Islaamaabad garuu marii gaggeessuuf qophii guddaatti jirti. Garuu Ameerikaa fi Iraan yoom akka mariitti deebi'an ammatti ifatti hin dubbatamne. Kun kanaan yeroo jirutti ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii galgala kana Islaamaabad Paakistaan akka dhaqan eegamaa jiraachuu maddeen mootummaa Paakistaan BBC'tti himaa jiru. Gama Iraanii fi Paakistaaniin wanti mirkanaa'ee jiraachuu baatus galgala kana garasitti ni imalu jedhama jira. Odeessi kun Abbaas Aragaachii ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Paakistaan sa'aatiiwwaniin dura dhimmoota dhukaasa dhaabuu ilaallatan irratti mari'achuuf waliin haasa'uu isaaniin booda dhaga'ame. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth Ameerikaan torbanoota keessatti bu'aa waraanaa jajjabaa galmeessifteetti jechuun dubbatan. Waraana Veetnaamii fi Iraaq waggoota kurnanoota fudhateen wal maddii qabamee wayita madaalamuu waraanni Iraan irratti godhamee bu'aa jabaa argamsiiseera jedhaniiru. Shakkii tokko malee Iraan niwukilaariin hidhattu kan jedhan ministeerri ittisaa Ameerikaa ergamni Ameerikaa kan Iraan keessaa kunis kennaa addunyaati jedhaniiru. Ergamni kun marsaa haaraa akka itti fufu ibsaniiru. Iraan carraa waliigaltee gaarii fi hubannoo irratti hundaa'ee gochuu qabdi jechuunis dubbataniiru. Humni galaanarraa buufataalee Iraan humna jabaadhaan uggureera kun guyyoota itti aanan jabaatiitti fufa jiraniiru. Uggurri kun dooniiwwan Ameerikaan ulaagaa guutan jettuu hunda irratti raawwata jiraniiru. Dooniiwwan Iraan yookaan dooniiwwan buufata Iraan irraa ba'anii fi gara buufata Iraan seenan irratti raawwatas jedhaniiru. Dooniiwwan 34 ganama kanaa ofirra deebisuus himaniiru Hegseth. Ameerikaa Indo-Paasifiik keessatti dooniiwwan dhokatanii yaa'an lama to'achuus himanii jiru. Kan biraas to'achuu itti fufnaa jedhanis jiru. Eenyullee ulaa Hormuz keessaa heeyyama Ameerikaa malee doonii kamiyyuu sochoosuu hin danda'u jechuudhaan ministeerri ittisaa Ameerikaa Hegseth dubbataniiru. Hegseth ulaa Hormuz keessaa dhukaatuu kaa'uun waliigaltee dhukaasaa sarbuudhas jedhanii jiru.
Imalli ulaa kana keessaa baay'ee murtaa'aadha. Gochi Iraan gootu balaafamaadha. Itti gaafatamummaan waan irratti hidhas jedhaniiru. Ameerikaan Iraan faana waliigaltee raawwachuuf muddama hin qabdus jechuudhaan eegsee dubbatanis jiru. Kun kanaan yeroo jirutti yeroon dhukaasa dhaabuu yoo xumurame Ameerikaan tarkaanfii Iraan keessaa itti fuftii jedhan dura ta'an humnoota waloo Ameerikaa addaan keen. Ameerikaan dooniiwwan garaa buufata Iraan socho'anii fi buufaticharraa ba'an hordofaa jirtis jedhanii jiru. Ganamaarraa dooniiwwan 34 gura ce'uuf turan ofirra deebisuus dubbataniiru. Doonii alaabaa Iraan baattuu tan uggura dabarte takka humni galaana Ameerikaa to'achuus ibsaniiru. Tuunni doonii kanaa sa'aatiiwwan 6 akeekkachiisa dhaga'uu akka didee fi humni galaanarraa Ameerikaa tarkaanfii hatattamaa akka fudhates beeksaniiru. Tarkaanfiin kun dhukaasaa akeekkachiisa banuu mootora ishee rukutuu fi sochiin ala gochuudhas jedhaniiru. Dooniin kun humna addaa Ameerikaan to'atamtee hojjettoonni ishee nagaadhaan to'annaa jala jiraachuu ibsanii jiru qondaaltonni Peentagoon. Kun kanaan yeroo jirutti Ameerikaan marii dabalataaf karaa amansiisaa deemuu qabdi jechuun ambaasaaddarri Iraan dubbatan. Ambaasaaddarri Iraan Yuunaayitid Neeshinitti argaman kun Ameerikaan marii dabalataaf karaa amansiisaa deemuu qabdi jedhaniiru. Ameerikaan marii Iraan waliin eegaltee akka itti fufu yoo feete uggura dooniiwwanis dhaabuu qabdi jedhaniiru. BBC Radio 4 irratti yaada kennaniin dippiloomatiin Iraan kan Jeenevaa kun uggurri Ameerikaan ulaa Hormuz irratti keessee sarbama dhukaasa dhaabuu guddaadhas jedhaniiru. Wayita Iraan irra deebiidhaan mariitti seenan mirgootaa fi gaaffii haqaa Iraaniif beekamtii kennuun karaa amansiisaa hordofuu qabus jedhaniiru. Ginni biraa mariidhaaf akka qophaa'uuf carraa kennuuf osoo hin taane Iraan irra caalaa leeluu fedhas jedhe. Donald Trump as dura waraanni Ameerikaa yoo ajajamee haleellaa raawwachuuf qophiirra jiree ture. Bahreen yaada marii itti fufuuf hooggantoota Iraan gidduu qoqqoodaminsi jira jedhu fudhatama dhorkaniiru. Kana caalaa rakkoo kan taate yaada wal faallessanii fi qoqqoodaminsa qabattee kan deemtu Ameerikaadha jechuun Bahreenis dubbattee jirti. Kun kanaan yeroo jirutti pireezidantiin itti aanaa Ameerikaa J.D. Vance marii nagaa itti aanuuf kibxata darbee gara Islaamabaad akka imalan eegamaa ture. Garuu xiyyaarri isaanii Air Force tiyuun gara Islaamabaad osoo hin balaliin hafte marichis adda cite. Trump yeroo dhukaasa dhaabuu roobii galgala darbee xumuramee ture dheeressuus himan. Amma Iraan ministeerri dhimma alaa ishee Abbaas Aragaachii gara Islaamabaad imaluuf akka jiran mirkaneessiteetti. Mariin kun qabiyyee maalii akka ta'u ifatti hin beekamne. Ameerikaan ni hirmaattiif ni dhiiftis wanti mirkanaa'ee hin jiru ammoo duukanaa isiniif gabaasnetti. Islaamabaad marii nagaa marsaa lammaffaaf qophaa'aa jiraachuu karaa BBC biyyattii gabaastee jirti. Kun kanaan yeroo jirutti odeessaaleen ammaa ba'aa jiran akka agarsiisanitti ulaa Hormuz irraa bidiruuwwan xixiqqoo meeshaalee waraanaa ofirraa qabanii fi saffisaan imalan baay'inaan mul'ataa jiru. Iraan bidiruuwwan yookaan dooniiwwan xixinnoo kunneen yeroo rakkoon akkanaa mudatu ramaddis jedhameera. Daandii murteessaa boba'aan addunyaa irra daddarbu kan ta'e ulaa Hormuz irratti amma baay'inaan bobbaafamanii jiru. Bidiruuwwan haleellaa raawwatan kunneen yaaddoo karaa kana jiru daran hammeessanii jiru. Iraan dooniiwwan kontiinera fe'an lama naannawaa Hormuzitti kan to'atte hoomaa bidiruu kanneen bobbaasuudhaani. Tarkaanfiin Iraan kun isa Ameerikaan humna galaanarraan olaantummaa argachuu himataa turtee tuffachiiseera. Ulaa guutuu addunyaaf murteessaa ta'e kana deebisanii banuun hangam rakkisaa akka ta'es akeekeera. Ameerikaan dooniiwwan xixinnoo saffisaan imalan kunneen tuffataa turteetti. Kanaaf dooniiwwan gurguddoo Iraan qofaa irratti xiyyeeffataa turte. Haa ta'u malee wiixata darbe pireezidanti Tiraamp dooniiwwan xixinnoo kunneen bakki waan hin kennamneef malee yaaddoo akka ta'an waan akeeku dubbatee ture. Tiraamp dooniiwwan kunneen yoo iddoo Ameerikaa handaara Hormuzitti imala galaanarraa uggurtee jirtutti dhiyaatan tooftaa Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti fayyadamnee irra deebi'uun akka barbadeessinu hubachiisuun barbaada jechuun dubbatanii turan. Kanaan dura Kaaribiyaa
kaaribiyaan fi paasifiik keessatti humna qilleensaa Ameerikaa bidiruuwwan xixinnoo qoricha sammuu adoochuu fe'an jedhee shakkii irratti haleellaa raawwachuun yoo xinnaatee namoota 110 ajjeeseera. Bidiruuwwan xixinnoon Iraan baay'inaan bobbaaste kunneen dooniiwwan gurguddoo kanneen meeshaa waraanaa hin hidhannee hin haleelani. Hidhannoo guddaas hin qabani. Meeshaalee waraanaa gurguddoo haleellaa rokkeetii fi yeroo tokko ammoo tarkaanfii farra haleellaa misaayilaa irratti fudhatamuun kan ga'eessaa baatu eegdota warraaqsaati. Iraan misaayilota dooniiwwan dhootuuwwan adda addaa fi sirna elektirikii Hormuuzii fi naannawaa sana qubachiistee yookaan diriirsitee jirti. Kun qaama kamuu imala karaa kanaa darbuuf akka yaaddoon guutamu taasiseera. Kubbaaniyyaan nageenya galaanarraa biyya Giriik Diiyaapiloos jedhamu dabalataan bidiruuwwan saffisaan imalanii fi haleellaa raawwatan heddummachuun yaaddoo ammeessa jechuun Rooyitersitti himeera. Iraan waraanaan dura bidiruuwwan akkanaa kumaatamaan lakkaa'aman qabdi turtes jedhame tilmaamama. Bidiruuwwan kunneen da'oowwan handaara galaanaa bidiruuwwan kaan keessaa yookaan buufataalee doonii keessaa riphanii turan jedhu xiinxaltoonni dhimma nageenyaa humna galaanarraa. Iraan torban kanaan dura dooniiwwan karaa ulaa Hormuuz darban ittisuuf misaayilotaa fi dirooniiwwaniin haleellaa raawwachaa turte. Iraan dooniiwwan kontiinera fe'an lama to'achuun tarkaanfii Ameerikaa hordofsiiseera. Ergasii Ameerikaan daldala galaanarraa Iraan irratti dhiibbaa uumaa jirti. Yeroo gannaa bubbee hamaa fi dambalii galaanaa mudatuun Iraan bidiruuwwan kunneen sirriitti fayyadamuu hin dandeessu jedha maddi imala galaanaa Iraanitti dhiyeenya qabu. Dambaliin galaanaa wayita guddatu haleellaa raawwachuun ni cimas jedha maddi kun. Bidiruuwwan kunneen dooniiwwan waraanaa waliin fuulaaf fuulatti walitti ba'uun qolachuu hin danda'ani. Tuutaan ba'anii kallattii garaagaraan haleellaa raawwatanilleen haleellaa qilleensarraan irratti raawwatamuuf baay'ee saaxilamoodhas jedhe jira. Dooniiwwan waraanaa Iraan barbadeessuu caalaa bidiruuwwan saffisa guddaa qaban kunneen barbadeessuutu ulfaatas jedhameera. Dooniiwwan qaamaanis gurguddoo waan ta'aniif salphaatti eessa akka jiran argamu. Bidiruuwwan kunneen garuu eessa akka jiran hin beekaman. Haleellaa ofirraa ittisuu dadhabanis miliquudhaan garuu of baraaruu danda'u jechuudhaan gabaafamee jira. Egaan daawwattoota keenya odeessi galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Sa'aatii yartuun boodaa qophii ho'itaaf ammee gara birootiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.